Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota inni biraayit. Guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra. Qophiin nu qabannee dhufnes seenaa mudannoo guyyaa tokko nu mudate anaa fi Mubaarakii. Mudannoon nu mudate mee waliin kan isinillee caqastanii anaa fi innillee yaa'u isinitti ibsaa deemna. Maqaa keemee guutuu isaa iddoo dhalootaatii fi waa hunda isaa himite. Maqaan kiyya awalaan Mubaarak Sheemam Hussein jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa naannoo masjiida Mubaarakii. Kanaafuu wanni qabannee dhiyaanne walumaan itti deemna kaamee. Hayyee seenaan kun guyyaa tokko naannoo waggaa 8 yookaan waggaa 8 tokko dura gabaa deemnee eegasii gabaa tanaa birrii wahiin bitannullee himaa waan siiraa muuziin bitannu hin qabnu turre eegasii loomii wahii bin birrii namarraa fuunee loomii wahii birrii 5 bin birrii 5 binnee eegasii loomii haga firee 4-5 takka moo loomii haga 8 takka geetti Haga 8 yaa'u akkuma 8 isiin achi booda namni nurraa bituu dide loomii tana deemaa oolle waan naasan ganaa deebisnee birrii 5 namarraa fuunee bitanneen kana ganaa deebisnee eegasii birrii waan isii jalaa argamte yookaan birrii takka yookaan birrii lama waan san jalaa argachuuf jecha loomii tanaa fuune garuu loomiin tun nurraa gurguramuu didde akka nu yaadne san nu ta'uu didde. Amma osoo deemnu jecha namichi tokko jiddumaan nu dhufe. Namichi jiddumaan nu dhufe ennaan loomii kana isinirraa tarakkabaa jechi loomii kana isinirraa tarakkabee kasala wayii mana nyaataa kana jala nu fuutan jedhe. Akkasuma miire? Loomii kana isinirraa kaafadhaa marayyuu kasala kana madaabaraadhaan jira yaa'u hiikaan jira gabaan roobee tana keessa hiika booteen sun hiika kasalaati yaa'u kan inni achi keessa madaabaraadhaan hidhamee jira wanti kun namichaan hattuudha namtichi kun hattuudha ufii yoo akkana laalaan aalima fakkaataa midawwara gorataa amaamaa gorataa aalima nama wahii sheeka wahii fakkaataa eegasii bakka nullee amannee nama kana kasala sanatti fuudhaati asnaa fidaati agasii birrii sharafadhaa kun wastee nuun jedhe eegasii ani isaan biraan fagaatiin namichaa kun ani shakkee biraan fagaatiin achiteedhaan nu jalaa tar anaan kasala fuudhinaan jedhe anana erge xiqqoon isarra jira waan taateef kasala fuudhinaan jedhe akkana kun achitee fuudhi astee birrii sharafaanaan jedhe eegasii isaan inni isinuma waliin adeemu rakkoon qabuuti baay'ee addaan hin fagaanne xiqqaa shumaatee jala akkana godhanii asuma birrii sharafadha jedhee deeme eegasii ani mee achitti inni waan namicha wajjin ta'e ani wayita san kasala fuudhuu deeme waan taateef kasala fuudhaa jira inni waan ta'e mee haa himu wayita san. Ani jechi birrii tana sharafadhee deebi'aa asumatti na eeydaa jedhee na bira akkanatti qososso'e eegasanii na biraa sosso'ee deemee bakka birrii sharafadhee dhufaa inni fuudhee gadee bu'ates dhaabadhu eeginaan jedhee hedduu sanadaa inni yeroo san deemeetiniin bakka biroo dhaabatee nama jala dhaabatee nu laala akkaataa itti dhufne jecha inni hedduu san dhaabatee nu laala isa yeroo inni kasala dhaqe yoo inni yoo laalu barbaree wanni barbareedha barbaree kana yoo inni dhaqee itti gad jedhee fuudhe abbaan na harka qabate ummanni na harka qabee wanni inni kasala fuudhaanaan jedhe kun barbareedha barbareen ammoo madaabaraadhaan hidhamee jira barbaree yoo xiqqaate barbaree waan birrii 1000 oliiti yeroo sanitti ammoo birrii 1000 jechuun amma akka qaayidaa birrii 100 kana
akkasiin na harkaa qabanii eegasii na kabalanii yaa'u eegasii anamootu ani boo'ee. Oggoo inni gizeessan inni mucaa bira jira jedheetiin na fidee dhufe yoo na fidee dhufu birrii sharafee deebi'ee na biraa kutee deen. Uummanni na qabee ana hattuu na se'ee yaa'u ana namicha na ergee meeshaa kana fuudhii naan jedhee achi na ergeen jennaan ani kasala naan jedhe kasala kana naa fidi naan jedhe ani homaan balleessine jedhanii eegasii na qabanii yaa'u isa bira dhayinu uummata walii wayite isa bira dhayinu inni namicha maal gootee an jennaani namichaan birrii sharafadha jedhee taree nun jedhe nu ammoo wayite san xixiqqoodha yaa'u yoo guddate waggaa torban caallu eegasii idduma kana osoma jarri uummanni nu yaa'ee nu qaayisu nu ammoo waan kanaatu hin beenu loomii bichaa qabannee dhaabanna nu gabaallee achi dura gabaallee dhufnee hin beenu jechuun takka lama akkas dhaqnee illee hin beenu eegasii idduma kana osoma namni nu qaaqu intalli wahii naannoo keenya jiraatti nu dhufte eegasii ijoolleen teennaa maal godhaa jettanii jettee uummata irraa nurraa dhoogitee eegasii itti himne yaa'u akkaataa isaa ta'ee ummaan xiyyaallee wayita kana qabaa jiranii eegasii isaan bira dhaqne yaa'u intalooleen warri silaa ummanni warri silaa manni kun ammootu ummata kiristaanaati yaa'u hattuun isaanii nu dhiisuu nedanii eegasii ummaan xiyya fa'aallee itti qaaqanii ijoolleen daa'ima maali jennaan yaa'u eegasii nu gorsitee ummanni kunillee nu gorsee warri kiristaanaa kunillee nu gorsee akkasitti guyyaa san kasilaa hidhamne umrii sanii yookaan hidhamnu yookaan bakka fedhannu nu buusan nu ajjeesan hin beeynu waan taateef miidhaa guddatu nu ragaa jechuudha bakka kanaaf rabbi akkasiin nu baase jechuu barbaanneeti isinillee namoonni hin jirtanii gabaa kana keessa namoota baay'eetu jira namoonni bifa baay'eedhaan hatan bifoota hedduudhaan amma namni suni ulamaa fakkaata wayita laaltan maqaa islaamummaatiin hata waan taateef ina ta'ee yaadamu yaa'u waan akkasii irraa of fageessuu qabdanii namoonni waa gurgurtaan keessattuu ijoolleen warri gabaa keessatti piistaala waan adda addaa kanneen gurguru hin jirti waan taateef kanaaf ijoolleen tunniin of eegaa namoota akkanaarraa tiiskaa jechuu barbaadeeti ammallee bifuma san fakkaatu yaa'u waggaa 3 akkas addaan turree namicha makanatu namichaan kun hattuudha yaa'u wayita sanitti hin beeku ani wayita kana gabaa jira ummaan tiyyaa waa paastaa moo maal biti jedhanii na erganii jennaaniin eegasii namichaan kun natti dhufe namumma kana garuu addaan turee jira dagadhee jiraani amma kasalaa tana dura namichaan garuu isa na fakkaate isallee jedhee jalan sararuu isuma na fakkaate ani akkasii waa bituu deemaa jira wayita na argee natti dhufe saleenii san kunnoo saleenii maraa san achi keedhaas naa fidi birrii 50 sii kennaa gatti matan agasii naa fidi naan jedhe saleeniin sun ammootu nama wayitu taa'ee waan akka soogiddaa waa gurguraa jira saleeniin maramee isaan bira jira namichaan ammoo achi bira dhaabatee kunoo as dhaabadhee si eegaati naa fidiiti haguma sii bichaa naa fidi hin dadhabee birrii 50 sii kennaa naan jedhe birrii 50 ammoo wayita sanitti guddaadha yeroo sanitti wayita kana wayita ani itti gadi jedhu narka qaban meeshaan kunoo isaantu fidinaan jedhe maal meeshaa maaliin harka qabdu meeshaa fidinaan jedhe maal jennaaniin eegasii meeshaa kiyyeessa eessa fiddanii na qaaganii yaa'u eegasii ani waan itti himee jennaan suni namni nama islaamaati na gorsanii waan akkanaa sirrii miti waan akkanaati nama baay'ee tokkana shawwadamin naan jedhanii namichaa kan ammoo arganii jiran isaan iyyuu wayita inni fiigaa ta'a akkasii kanaafuu namoonni wantoota akkanaa irratti mee of eeggadhaa jechuu barbaanneeti. Namichi kun immoo awwalayyuu waan akkasii irratti mudannoo irraa turee jira jechuudha. Awwalayyuu inni waan tokko baratu malee hin dalagu. Ogguu sanuu jecha gizee san inni dadhabeetii miti yoo ati fiddee si eegee yoo ani osoo namni sun nan argin fide isaaf bu'aa ta'ee jira jechuudha. namni keenya osoo hin beekin akkanatti baay'ee tokko shawwadamu jechuu barbaanneeti
mudannoon keenya kan torbe kanaaf qabanne kana fakkaata. Ammallee mudannoo hedduu dabarsine mudannoo yeroo hiyyummaa keenya irraa waliin guddanne keessatti anaaf inni ilmaan abbeerotaati. Kanaaf ammoo anaaf inni abbeeraa kiyyaa waan jiru waan dhaloota keenyarraa mudannoo baay'ee keessa dabarre waan taateef kanaaf takka takkaan kan isin biraan geennu ta'a. Ammasitti namoonni chaanaala keenya kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu seentanii subscribe like share gootanii koomantii mudannoo kanaaf qabdan jalatti illee nu barreessitanii akka nu jajjabeessitanii isiniin jechuu barbaanne galatooma.